Ashama akkam jirta nageenyi waaqayyo hunda keessaniifuu bakka jirtanii fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nageenyi isiniif haa baay'isu isiniin jedhee jira. Nageenyi hunda isaa caalaa nageenya wanti gaarii yookaan caalu hin jiru lafa kanarra. Nageenya yoo qabaatte waa hundi ni dhufa. Gammachuunis nageenyi jiraannan gammachuunis dhufa jechuudha. Bakka yartanitti gammadaa jiraadha. Kan dhiphattanis kan isin ifritonis waaqayyo rakkina keessa isin haa baasu. Kaameraa keenya sirrii qabu natti fakkaata. Waan ta'e hin beeku dhiifama. Seeraan waan jechaa hin jiru natti fakkaata. Egaa har'a obboleettiin keessan bishaan mana siinqee keessatti argamee jira. Egaa akkuma beekamu siinqeen obboleettiin keenya yuutuubiin ishee simatee jira. Anillee gammachuu ishee yuutuubiin simate kana har'a gammachuu ishee ibsachuudhaaf mana siinqee keessatti argama jechuudha. Egaa siinqee koo congratulations jedhee jira. Egaa bu'aacee hunda keessa darbitee iddoo kana ga'uu keetii fi hedduun tokko siif gammadee akka ofii kiyyaa iddoo kana keessa darbetti siif gammada jechuudha. Egaa kuni jalqaba nama jabaatee irratti iddoo guddaa ga'u waaqayyo si haa godhu, waaqni si haa gargaaru, kan si qarqaarii kiroomii keessaa si baasee akkasumas immoo dadhabina kee lafatti hin ganne yuutuubiin si simatee iddoo kana geette fi hedduun tokko siif gammade siin jedha. Asumaan immoo maatii siinqee hedduu galatooma warroonni jajjabeessitanii waa hedduu keessa dabarsitanii egaa ni beeytanii sa'aatii akkaataa sa'aa kanatti guuttatanii kiroomii keessaa ittiin bayamu jechuudha. Kana hunda qarqaartanii iddoo kanaan ga'uu keessanii fi hedduun tokko itti gammadaa jechuudha. Ulfaadha galatooma waaqayyo isiniif haa eebbisu. Egaa warroonni haftanillee akkanumatti akkuma obboleettii keenyatti nama kiroomii keessa bahee iddoo kana ga'u isin haa godhu isiniin jedha. Gammachuun ishee gammachuu kenna, gammachuun nama tokko gammachuu nama hundaati jechuudha. Egaa baga gammaddee congratulations siin jedha. Jabaattee irratti nama hojjetu waaqayyo si haa godhu. Egaa amma booda of duba deebita hin jedhu namuu hojii ofii mataa ofii qaba jechuudha. Egaa kiroomii kana keessatti waa arginu waa hedduutu jira. Waa hedduu waliin jedhullee jira. Kanaaf namummoo hiree ofiiti. Akkasumas immoo namni waan ofii isaatii hojjetu yookaan waan ofii isaatii dalagu waan uumee qabu tokkotu jira jechuudha. Namni uumee qabu tokko jira. Fakkeenyaaf kan siinqeen dalaydu ani hin dalagu, kan dalagu siinqeen hin dalaydu, kennaan naaf kennee fi siinqeef kennee garagara jechuudha. Kanaafuu wanti walitti nama fidu hin jiru, wal qarqaaruun, wal jabeessuun, homa jiru wal haa jabeessinu isiniin jedha. Akkasumas warroota hafillee jajjabeessinee iddoo kanaan isaan ga'uuf haa yaannu jechuudha. Gara tokko tokko namni tokko namatti mijatu dhabuudhaan walirraa fagaachuu yookaan garagara deema jechuudha. Egaa kiroomii keessatti akka wal gargannee hin hafne warroonni haftan wal jajjabeessinee iddoo gahaa akka obboleettiin keenya kiroomii keessa baatetti hundi keenya warra hafes baasuuf haa deemnu isiniin jedha. Egaa siinqee koo hedduun tokko siif gammade jabaadhu irratti nama hojjetu si haa godhu waaqayyo siin jedha. Congratulations siin jedhee jira. Siin jedha obboleettii koo. Egaa jecha nama hedduu of duubaan dhaga'uu dandeetta. Jecha bilee nama cimsu fa'a dhaga'uu si mudatu danda'a. Kanaafuu jecha yookaan wantoota akkanaa kana dhageeffachuu osoo hin taane of kee qofa of dhageeffattee irratti hojjetuuf irratti dalaguuf yaadi siin jedha. Jabaadhu nama yaaddu koo dhugaa hedduun siinqeen gama kootiin bakka ibsuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu gara keessa faalleen dhuftee jabaadhu homaa miti ni darbaa yeroo maafiu guyyaa qabaa waaqayyo wanta godhu hunda kan sirreessu waaqa jechuudhaan nama jajjabeessituudha jechuudha. Akkuma nama jajjabeessituurattis egaa waaqayyo isaa jabeessu kanaaf garaan haa eebbisu jettee Oromoon teenya. Kanaaf garaan haa eebbisu jetti Oromoon keenya. Okay, dhiifama sagaleen na jalaa seenaniin addaan isin jalaa kutee yookaan dhaabe jechuudha.
Kanaafuu jecha hedduu si mudatu danda'a. Kana osoo hin dhageenye ifa waan tokko hojjechuuf yaadde irratti jabaattee hojjechuudha jedha. Yaadannoo xinnoo takka ofii kiyyaatti isiniif dubbisa jechuudha kan barreesse. Gochi namaa onneesi madeessaa, jechi namaa maqaasi balleessaa jedha. Kanaafuu ati obsa qabaadhu. Obsi furmaata jireenyati jedha. Kanaafuu obsa yoo qabaatte obsi furmaata jireenyati. Yoo obsa hin qabaatin waa hedduu hin dandeessu, waa hedduu keessa darbuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu obsa yoo qabaatte waa hedduu akkuma amma fakkeenyaaf jechuudha, akkuma ijoolleen keenya kiroon keessa yaa'an kanatti kunuu obsa tokkoffaa jechuudha. Kanaafuu obsa yoo qabaatte bakka yaaddi gahuu dandeessa, bakka barbaadde dhaquu dandeetta jechuudha. Obsaan waa hedduu si mudata. Fakkeenyaaf namni tokko waa mudatee beekee akkasumas waan isa mudatee beekuuf ni yaadas obsas akkasumatti waan irraa mudatame sanirraa namaafis gorsa laachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu namni obsa qabu mudannoon fedhoo isa mudate waaqa isaa waliin ni jiraata jechuudha. Obsa ofiitiin waa hedduun dabarsa jechuudha. Na obsa qabaa furmaata jiruuti jedha. Kanaafuu nama obsa qabutu iddoo kana ga'a jechuudha. Akkasumas isa lammatallee tokko isiniif dubbisuu barbaade, tokko jaaladhu dhugaan itti dhiyaadhu jedha. Tokko jaaladhuuti dhugaan itti dhiyaadhu jedha. Waa'ee jaalalallee mata duree xinnoo isiniif taqa jechuudha. Tokko jaaladhuuti dhugaan itti dhiyaadhu jedha. Shamaras taate dhiiras taate osoo addaan hin baafne jechuudha. Yoo tokko jaalatte sobaan osoo hin taane dhugaan itti dhiyaadhu. Yeroo ammaa kana irra caalaan yookaan irra baay'inaan sobaan heloo lubbuutiyya garaatiyya eessa jirta maal nyaatte maal dhuyde halkan guutuu heloo akkam oolte akkam bulte jecha sobaan fuudhuufi miti bar kijibaane yookaan fuudhuufi harkaa fuudhuuf deema. Kanaafuu tokko jaaladhu dhugaan itti dhiyaadhu jedha. Dhugaan itti himi wajjin jiraadhu. Dhugaa itti himi wajjin jiraadhu jedha. Hin sobin, sobni gaarii miti. Yoo ka sobdu taate eenyumaa wajjin jiraachuu hin dandeettu. Nama jaalattu hiriyaa yookaan jaalallee osoo hin ta'in, kan hiriyooma lamaan osoo hin ta'in, kan shamaraaf dhiiras kan dhiiraaf dhiiras dhugaan itti himiitii wajjin jiraadhu jechuudha. Nama tokko yoo ka wajjin jiraattu taate hiriyaallee ta'e akkasumas dhalaas ta'e shamaras ta'e hiriyaa kan kee tokko dhugaa itti himii wajjin jiraadhu. Dhugaan itti dhiyaadhu sobaan osoo hin taane. Waa'ee jaalalallee irra isiniif bahe maaliif ni gabaabatte isiniif gabaabachuu danda'a. Yeroo biraatiif immoo bal'inaan walitti dachaanee argina jechuudha. Waa'ee jaalalallee waa'ee obsallee jechuudha bal'inaan argachuu dandeenya. Egaa maatii Sinqee waan na dhageeffataniif hedduu galatoomaa isinii jenna. Har'a mana obboleettii kiyyatti argamee asumaan waa'ee jaalalaa fi waa'ee obsallee irra isiniif bahee egaa isiniin jedha. Namni nan beekne Mishaa Tuubii jedhama. Asumaan maatiif naaf ta'a. Gara mana kiyyaa dabalama nallee na guddisaa. Kiroomii keessaa na baasaa. Kiroomii keessaa hin baane hanga sila ganaadha. Egaa Mishaa Tuubii jettanii mana kiyya yoo dhuftanii yeroof iddoon hojjettu kan jiru biyya ambaati. Asitti hojjechuuf waan gaarii dhiyeessuuf yookaan waan beekumsa qabdu tokko namaaf dabarsuuf namaaf laatuuf waan hin mijanneef kanaaf xinnoo isin jalaa gadi qoruu danda'a. Egaa of duraaf haala bareedaadhaan argachuu dandeettanii mana Mishaa Tuubii keessatti argachuu dandeessanii. Kanaafuu hedduu galatoomaa isinii jedha. Sinqee koo mana kee keessatti argamee baga gammachuun ishee gammachuu koodha. Kanaaf gammachuu ishee ibsachuuf mana ishee keessatti argamee isiniin jedha. Wanta mana ofii keessatti dubbatamuu hin dandeenye yookaan ibsuu hin dandeenye tokko akkanatti jabina namaaf laata. Mana obboleeyyan keenyaa keessa dhufnee yoo nu waamanii yookaan yaada akkanatti kennamu taate hedduu tokko baay'ee namatti tola jechuudha.
dhugaa yaada mana obboleeyyan keenya keessa dhuftee waada tokko keessattuu amma yoo gaafii fa'a nama gaafatanii mana ofii keessatti kan dubbatamuu hin dandeenye mana tokko keessa dhufnee dubbattuu jabina sii ta'a. Kanaafuu isiniin jedha obboleeyyan koo hedduu galatoomaa warroon obboleettii keenya jabeessanii asiin geettan ulfaadhaa isiniin jedha. Congratulations siin jedhee jira. Siinqee koo irra deebi'ee jabaadhu irratti hojjedhu oduu namaaf gurra laachi osoo hin taane ofuma kan kee daawwadhuti waan yaaddee waan itti yaadde nuuf dhiyeessuuf yaadi siin jedha. Egaa xumuree jira. Baay baay isiniin jedha. Asumaan meeshaalee kiroon keessaa baasuuf kottaa gara mana meeshaatuu fi wanta meeshaa qabadhee isiniif dhiyeessa jechuudhaaf duraa fi baay baay isiniin jedhee jira. Yo, don't speak. May I speak? No finish here. I'm going to open it. What you open? Music. No, me finish. Waiting late in time. Oh my God. 4:20. Huh? What for? Madam going to wake up. Okay, What's okay. her hand off?